Nagaan araarii jalalli waaqayyoo waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Ashamaa harkafuunii akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota YouTube show. Egaa guyyaa har'aas viidiyoo haaraa tokko walitti deebinee jira. Viidiyoo kanarraa waa guddaa tokko akka barattan abdii guddaan qaba. Egaa waan osoo lubbuudhaan jirru wal bira jirru gochuun nutti ulfaatu. Gaafa immoo wal biraa deemnee osoon kana godhee kan jennu keessa mee inni suni maalidha kan jiru wal wajjin ilaalaa haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Seenaan irraa qabadhetti isiniin darbuudhaaf dura seenaa kana kan inni argadhe fuula Feesbuukii, sooshaal miidiyaa fuula Feesbuukii obboleessa keenya Farfataa Salamoon Addunyaa irraa. Egaa wanti nama mudatu kun guyyaa har'aa jira kan maxxanfame guyyoon isaa bubbuleetii jira. Egaa ergaa guddaa waan qabuuf anis isiniif qooduudhaaf murteesse. Egaa akkas jedha mudannoon kun kan nama mudate har'a jira. Dhimma tokkoof jarjaree karaa 6 kiiloo yookaan karaa kiiloo 6tti utuun deemuu naannoo Addabaabaayii Minilikitti kun akkuma ceen nama mudate. Akkas ture. Suuraan isaa armaan gaditti argitan kan mul'atu innis namicha tokkotu konkolaataan rukutee lubbuu isaa baastee jirti. Dhiigni isaa karaa irratti lola'ee aspaaltii qaxxaamureera. Anis dhimmi koos garasuma sana waan ta'eef bu'een gara namni yaa'ee jiru kanatti imale. Akkuma achi ga'een amanuu waan namatti ulfaatu nama tilmaama umuriin isaa 35 haga 40 gidduu jiru tokko feechisa. Akka namni ittiin sinneef poolisiin uleedhaan irraa nama waan qolachaa ture. Garuu dubartiin diimtuun bareedduun tokko du'a isaarra naannoftee uffata isaa irraa harkisaa akkasitti turte. Maaloo ka'ii aluma tokko na dhaggeeffadhu ka'ee tole siin jedheera ani ni araaramna ka'ii kootu manatti galla waliniinu ka'ii yaada koo jijjiireera walumaan ijoollee keenya guddifanna na dhaga'igaa ka'ii amma adaraa in araaramna dhiisi jechaa hin oolle dabaree na diddaaree ka'ii maaloo jettee sagalee guddaadhaaniiti. Inni du'ee ciisu garuu hirriiba isaa bara baraa keessaa lixeera. Homaa ishee dhaga'uu carraa hin laanneef. Itti siqee haala jiru hundumaa addaan baafachuuf jedhee nama guddaa jalqabaa kaasan achi turan gaafadhe. Maaltu rukute jennaan konkolaataan wal harkisu tokkotu rukutee fiigee darbe. Akkamittiin inni isa jalqabaa argee maleessa inni duubaa isa jalqabaa arge malee isa duubaa hin argine. Gidduu lixe. Isheen boossu kunoo maal isaati? Maaf akkas boossiree jedheen. Haadha manaa isaattidha. Waliikuuf waraqata barreeffatanii mana murtii deemaa jiru turan. Gidduutti konkolaataan rukuteera maleessa naan jedhe. Innis maalitti beektuu jennaani ollaa isaaniitidha naan jedhe. Isheen amma boosuu kana kadhannee dadhabne. Dhiisi ijoollee kee guddifadhu jenneen. Jedhaniin ni didde. Argitaniirtu firoota koo. Waan baay'ee jaalannu yookaan nama baay'ee jaalannu yookaan nama nu barbaachisu aarsinee miira isaa keessa erga seensifne rakkoo tokko keessa gallee jennee bo'uun fala hin qabu. Inni du'e isa dhumaa ishee hiikee irraa adda ba'e. Otoo yaada isheen jeeqamaa deemu konkolaataan nyaate. Otoo lubbuun jiruu araara gaafatee didde. Erga inni du'ee du'aa dhiifama gaafachaa jirti. Ijoolleen isaa maalaa jedhanii isheen hangi sun homaa bu'aa tokko hin buusne. Hiyyeessi ishee hanga sanis bu'aa tokko illee homaa hin buusne. Adaraa waan goonu hundaaf of eeggannoo baay'eedhaan itti yaadne haa goonu. Jaalalli hundaa caala. Aadiin daqiiqaa muraasaa obsuu dadhabnee
nama baay'ee jaalannu dhabuun waaqayyoon haa oolchu. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube show viidiyoo guyyaa har'aa kanarraa waa guddaa tokko akka barattan abdii guddaan qaba. Egaa wanna tokko erga darbeen boodatti aarii quba of nyaachuun faayidaa tokko illee hin qabu. Namni araara ishiin yeroo isa gaafattutti inni yeroo ishii gaafattutti ishiin didde garuu erga du'een booddee dhiifama yoo jetteen gatii maalii qabaare. Egaa hundi keenya baay'inaan gara araaraa hin qabnu. Namni iyyuu nam balleessaa koo beekeraa dhiifama yoo jedhe dhiifama godhuu irratti rakkoo qabna. Ofii keenyaaf dhiifama gaafachuu irra jechuudha. Egaa wanti aduu kana jala hundi isaa yoo ni darbu. Dhiifama waliif haa goonu. Amma otoo yeroo qabnu waliif haa dhiisnu galatoomna.